Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota fi kabajamtoota chaanalii Toltuu Miidiyaadha. Kan biyya keessaa biyya alaa teessanii sagantaa chaanalii Toltuu Miidiyaadha. Oduu ijoo fi seenaalee garaa kan isin biraan geenyudha daawwachaa turtan. Arras seenaa nama jabaa tokko qabannee isinii dhiyaanne. Seenaa Sheekh Jamaal Allee gabaabinaan isin yaadachiisa. Sheekh Jamaal Sheekh Muhammad Yusuf iddoon dhaloota isaa godina Harargee ba'aa aanaa Jaarsoo Araddaa Ahmad Dhiiroo ganda Bukkoo bakka jedhamutti dhalatan. Sheekh Jamaal jalqaba Quraana abbaa isaa irratti barate kana booda fiiqihii Sheekh Ibraahim Funyaan Garriitii fi Sheekh Ahmad Hassan Jaarraa nama jedhaman irratti baratan. Ilmi hadiisaa nama Sheekh Siddiiq Daammotaa jedhamu irratti matanoota hanga tafsiiraa baratan. Sana booda ilmi Naawii yookaan Arabiyyaa Sheekh Aliyyi Shuunee nama jedhamu irratti baratan. Akkasuma ammaas kitaaban sunana Sheekh Adam Tolaatii fi Sheekh Mawwatar irratti erga baratee xumuree eebbifame booda hawaasa isaatii Rabbii barsiisuu fi tajaajiluu murteeffatan. Gara iddoo dhaloota isaa aanaa Jaarsoo magaalaa Allee bakka jedhamutti deebi'ee qubatee majlisa barsiisuu itti eegale. Sheekh Jamaal Allee nama seenaa jabduu ajaa'ibaa hojjetaa turedha. Yeroo sirna cunqursaa mootummaa wayyaanee sana keessa Habaashiin hidhamee uleedhaan tumamee dararaa fi gidiraa adda addaa dandamaa turan akka hin barsiifnes isa ugguran. Kana booda achirraa godaananii gara aanaa Cinaaksanitti galuudhaan darasoota nama 565 achitti barsiisu itti hufan. Kanaan osoo jiru torbaanitti guyyaa lama magaalaa Allee dhufanii sheekota aanaa Jaarsoo Raddoota irraa walitti dhufan akka barsiisuuf sagantaa qabatee namoota 80 ol achitti barsiisuu itti fufe. Akkuma sagantaa isaa irraa osoo barsiisuuf gara magaalaa Allee deemaa jiru sababa balaa konkolaataa tasa isa mudateen umrii isaanii waggaa 50tti hijira bara 1441 Rabiul Awwal guyyaa 9ffaatti akka lakkoofsa biyya keenyaatti onkololeessa 26 bara 2012tti gama fuula Rabbii isaanii deeman. Sheekh Jamaal Allee abbaa ilmaan jahaati dubra 2 fi dhiira 4 qaba. Rabbii ilmaan isaa keessa barakaa haa qabuuf jannatul firdawsii Rabbii isaa haa jenna. Seenaa awwaalcha Sheekh Jamaal Allee irratti ulamoonni gurguddoon naannawa keenya hedduu irratti argaman keessa kan akka Sheekh Muusaa Soolaa, Sheekh Aliyyi Fallaana, Sheekh Muhammad Booseisaa, Sheekh Iliyaas Kombolchaa fi kan kana fakkaatanidha. Sababa sirna awwaalchaa kana irratti ijoollee hiyyeeyyii Sheekh Jamaal Allee akka hawaasni gargaaruuf ulamoonni dubbatan. Obboleessi keenya abbaa hiyyeessaa kan tahan tokko Haaji Barii Muhammad Doolaal namni jedhamu dursee qarshii 100 ijoollee tanaaf arjoomee hulaa nuuf banee hulaa khayrii hunda Rabbii isaaf haa banu. Kana booda hawaasnis arjoomuu jalqaban. Waliigala gargaarsi maallaqaa sirna kana irratti walitti qabame toora qarshii 300 fi 77,400 fi beeylada hoolaa 3 fi re'ee tokko kan ta'udha. Kana keessa kan baay'ilama 86 fi 100 gahuutu baay'ilama seename. Maashaallah jazakumullahu khairan warra hiyyeeyyii tana gargaare hunda Rabbiin isaan haa milkeessu. Warreen gargaarsa kana irratti hirmaachuu barbaadan hundi karaan banaadha nuuf gargaara Rabbiin isin haa gargaaru isiniin jenna. Sheekh Jamaaliif Rabbiin jannatul firdawsii isa haa gananiisu jecha odeeffannoo dabalata. Qoree waan kanaa kan tahan lakkoofsa bilbila duwwaa 910 duwwaa 830 irratti dawwala. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.